jedhan. Mee gara biraatiin mana hidhaatti turtanii mana hidhaatii baatanii egaa sududumaan gara Qaallittiitti deemtanii hidhamtoota siyaasaa warra nyaata lagatee jiru dubbisuudhaaf. Mana hidhaatii ba'anii mana hidhaa nama gaafachuu deemuun akkami nama hin sodaachisu akkamitti gara murteessitan kana? Maal seete ani barreesseen ture gaafan gadi ba'u warra galateeffadhees hundaa galateeffadheera walumaa galatti qaamni koo tokko hiikameera qaamni tokko ammas mana hidhaa jira jedhee jira maaliifi coolla'aan rooban sodaatu jedhan yeroo tokko erga coolloftee bishaan sitti roobee booda rooba jalaan dheessitu so maali nuuf jedhaniiti jechaadha gaafa sanas dhaddacha addaan cite nuti ani maatiidha fakkeenyaaf amma hanga maatiin koo seenutti dhaddacha kanas hin barbaadu yaada jedhu kaaseera jechaadha Jawaar galgala sanarraa kaasee hanga har'aa nyaata hin nyaanne warri qoosan baay'ee jira argee jira garuu ani jaaran argee jira Jawaar baay'ee laafeera hidhiin isaa baay'ee goggogee jira fuulli isaa baay'ee naalsiin jedhu nama dadhabee beektaa nama dadhabee bishaan dheebotee akkas fakkaata jechaadha. So nama tokkotti gadi hin baane warri nu arganii gaafa inni gadi bahu warri achi keessa jiran baay'ee dinqamanii nu eenyu akka taanis waan hin beekneef jechaadha. So inni gadi bahee nu dubbisee baga baatanii nuti ammas nyaata nyaachuu hin barbaannu maaliif gaaffiiwwan sadii gaafanne tokkoffaa irratti dhimma keessanii lammaffaa irratti dhimma koloneel Gammachuu Ayyaanaati sadaffaa irratti waa'ee bulchiinsaati isa walumaan haasofnu jedhee so tokko deebi'eera lammataa garuu waa'ee koloneel Gammachuu haalli ittiin inni ibse dhugaansiin jedha dhugaa baay'ee nama ajaa'iba dhugaa dubbachuuf jechaadha namni kun erga biyyatti dhufe kaasee gaaf tokko boqonnaa argatee hin beeku takka sabbatatti takka 6 kiilootti takka maalitti hidhaniin hiraarsaa turanii kana dura gaafa inni hidhamu Abiyyi wajjiniin haasa'inatu waan tokko faasiliteet godhe nama kana har'a ammoo nama kana fidanii asitti fidanii nama dheengaddaa wallolee albeedhaan wal waraane wajjiniin hidhanii nama kana ajjeesuuf deemanii nama kana ammoo asitti qooda ajjeesan yookiin bakka biraa geessanii ajjeesan nuti osoo as jirru du'a isaas arguu dhagahuun barbaannu kanaaf nama kana baasanii bakka Oromoonni kan biraa jiran bakka Dajanee Xaafaafaa jiran bakka kan biraa haa geessanii barbaadan nu biratti isaa fidanii yaada kaasee jira jechaadha kanaaf kuni waan salphaadha. Hidhanii garuu nama ajjeese wajjin hidhuun maaliif barbaachise yoo yaaddu jechaadha kanaaf dhimma sanarratti sanaaf ani maciiseen ka'ee maybe Baqqalaan Faantii yoo boruu danda'an sinaa dubbisan jedhaniiranii dhugaa dubbachuuf Hamzaan nama sukkaara qabu Baqqalaanis akkasuma nama dhukkubsatu jarri kun akka waan ta'aniin sodaadha kanaaf dafanii atattamaan koloneel Gammachuu Ayyaana kutaa tokko baasanii mana kutaa tokko gochuu jechaadha so maal akka barbaadanii sanaan galuu anagaa siyaasa waan hin beekneef ta'uu danda'a garuu waan salphaa waan godhamuu danda'u gochuu dhabuun Oromoo aarsuu Oromoo waan hin biraa keessa galchuu Oromoo wajjin haaloo wal qabu akkas fakkaataa jechaadha. Kanaaf kana dhiisanii isaanis baasanii hidhaa isaanis himata sobaas himata dhugaas adda baasanii warra kan akka dafanii hiikan yaada jedhuun hin qabaa kanuma dabarsuun barbaada. Mee achitti yeroo Jawaar fa'aa dubbiftanii egaa namoonni baay'een dhibee sukkaaraa qabu dhiibbaa dhiigaa kan qaban jiru kan akka Shamsaddiin gurri isaatu sirriitti hin dhaga'u. Tarii qoricha kanatti yoo fudhatanis miidhaa qaba yookiin qoricha dhiisuu yookiin qoricha nyaata malee fudhachuun lachuu miidhaa waan qabu. Waan kana lakki mee fedhiisati itti fufaa nyaata nyaadhaa wanti jettaniin jira san immoo deebiin isaan kennan maal? Tokkoffaa nuti yeroo isin arganne namni waan wayii gaafatan gaafachuus hin barbaanne maaliif dhaabachuu hin danda'u taasisuus hin barbaanne ani baay'ee rifadhe gaafan argu waan rifadheef
bahuu keenyatti baay'ee gammachuu guddaa qabu. Nyaadhaa maal hin jenneeni miti. Hin jenneeni tariigaa boru deebinee kan gaafannu ta'a. Namoonni bira gaafatan jiranatti fakkaate no gaafiin keenyaan galu deebi'utti hin deebisnu jedhanii jiranii guyyaa sadiif hin nyaanne guyyaa sadi ta'ee jira. Dhugaan siin jedha soba wanni tiif otoo hin taane waan argeen dubbadha. Waan argeen dubbadha kanneen qoosanis baay'eetu jira. Tokkoffaa isaanuu argaa jiru warri bulchiinsaa maatiin nyaata galchuun jiru. Miidhamtu maalotoo nyaattanii jedhee namni wayii kaasefii ture. Namni erga namni xiqqoochi siqe. No nyaannu duunus asumatti duune reeffi keenya sii baha malee Koloneel Gammachuun otoo akka haala kanaan jiru nuti callisee taa'uu hin dandeenyu nuti nyaachuu hin dandeenyu. Tokkoffaa namni kun baay'ee miidhameera qaamaan baay'ee miidhameera. Nama waa godheellee yakka dalaguu danda'u miti baay'ee miidhaniiranii nyaata gahaan arganne baay'ee itti dhagameera imimmaan otoo ija samaruu haasa'ee waan kana kanaaf kanatu jira jechaadha waan nama gammachiisu miti. So gaaffiin kun baay'ee salphaadha mootummaaf baay'ee salphaadha. Otoo kana godhanii gaariidha yaada jedhuun qabu. Mee nan gabaabsa Masarat gaazexeessituu Masarat Dhaabaa mana hidhaatii baatee mana hidhaatii baateetii nama mana hidhaa jiru gaafachuu deemtanii achi immoo ammas qabe gabaabadhumatti gara fuulduraatti maal yaaddu dhimma itti hidhamte akkanis haa ta'u keessattuu waa'ee yellow movement yookiin sochii keelloo kanarratti. Sochiin keelloo kun egaa sochii karaa nagaan deeggarsa nama jaalannuu fi nama kabajnu hooggantoota siyaasaa warra kanaan dura warra biyya waliin bulchaa turan waliin mari'achaa turan waliin nyaatan waliin dhuganidha diina miti. So jarri kun haa hiikamuudha. Bara tokko yeroo tokko waliin hiriiraa turanii waliin hojjechaa turanii sammuun isaanii namoota akkamii akka ta'an warra wal beekanii warra dandeettii ofiillee wal beekanii warra kana akka nu baasaniif hanga isaan bahanitti kan itti fufnu ta'a. Kan sidhibu Jaalabdii Raggaasaa nama narviillee qabudha. Harki isaas baay'ee sheeggodha. Baay'ee nama dhukkubsatudha. Amma nama kana mana hidhaatti hiraaranii waggaa tokko ta'ee jira. Yaazoo Kabbaba nama barumsaan dandeettii cimaa qabu. Nama biyya kana hoogganuu danda'u. Lammii beenyaas akkasuma deebisanii hidhuun amma kanniin namoota ija Oromoo ta'an Oromoon jaalatu hidhuun sirrii miti jechaadha. Intalli tokko amma jirti meetii jedhamti. Intalli sun barreessituu waajjira ABO'ti. Intalli sun haadha ijoollee lamaati. Amma baatees waan isaan irratti dhiibbaa geessistu hin jiru. Garuu uummatuma kana aarsuuf, uummatuma kana xiiqii keessa eegsisuuf, uummatni kun maalumaaf hara galfata nageenyumti akka dhabamuuf waan itti hojjetan natti fakkaata dhugaan siin jedha. So wanti akkasii sun gaarii miti. Kanaaf hanga isaan bahanitti nuti akkuma irra deddeebi'ee jedhaa ture waa'ee nama muraasaa qofaa miti. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo jennee haa hiikamanii mariin haa gaggeeffamu. Mariin hunda galeessaa Oromoo hunda walitti qabu sabaaf sablammii biyya kanaa walitti qabu haa gaggeeffamu. Isaanis haa hiikamanii nuti immoo yeloo muuvimentii keenya yeloo chaaleenjii keenya uffata keelloo uffachuutiin wantoota keelloo ta'an addatti haa ta'u, mormatti haa ta'u, funyaanitti haa ta'u, tiishartii haa ta'u, surree haa ta'u, maalii haa ta'u waan hundaa waan mul'isu asittis hidhachuun danda'a waan qalloo hidhachuutiin deeggarsa keenya wanti suni like saayinii yookiin milikkitadha. So mallattoodhuma keelloo haa ta'u haa mul'isu deeggarsuma sana agarsiisuuf haa ta'u kanas ta'u sana baay'ee isaa kutannee adda irratti godhachuu dandeenya waan xixiqqaa maali. Kanaaf dhaddacha irrattis haaluma tasgabbii ta'een otoo iyyi hin jiraatin otoo dhaadannoon hin jiraatin tiishartii isaan irrattis otoo hin barreessin otoo jeequmsi hin uumamin akka dhaddacha irratti argamaniif itti fufuudha. Kanaaf kana beekanii
barattoonni tokko tokko yuunifoormiin isaanis keelloodha. Even warra deddeebisanis jiran jedhanii namoonni karaa adda addaatiin afuuffee fa'aa afuufanii akkaataan itti mul'isan jiranii. Kunni deeggarsaa jechaadha isaan wajjin jiraachuu. Uummanni kun hundi warri kana jooyin godhan yookiin warri kana mul'isan hundi uummata kana hin barbaadu hin fedhu jechaadha. Kanaaf riisarchiis hojjechuu danda'u. Nama meeqatu uummata kana barbaada? Nama meeqatu jibbaa? Hangam barbaachisu kan jedhu sana even action riisarchii wayii godhaniillee kanaaf waan uummanni jaalatu gochuu jechaadha mootummaa jechuun. Waan uummanni baay'inaan jaalatu gochuu jechaadha. Kanaaf riisarchii kanas isaaniifuu wanni ta'a jechaadha. Riisarchii wanni ta'uufii danda'a. Hangam eenyu biratti namoota akkamii biratti kan jedhu sana godhanii uummata kana hiikuutiin xiqqoo abdiin jiruuf filannoo kanarratti hirmaachuutiin akka dorgoman taasisuu, miseensota isaanii hiikuu, waajjiraalee isaanii banuu kana booda akka hirmaatan taasisuutiin yoo mashawwadanillee otuma wanni godhanillee jarri sun otoo jiraatanii wayya bakka isaan hin jirretti loocoof itti galchuutiin yookiin rigoorii irratti galchuutiin mo'anne jechuun taphni hin taphatamne jechaadha. Tapha san taphachuu qabu jechaadha. Kanaaf kanadha gabaamatti kana fakkaata. Meesumaan silaa ta'e. Hidhaan qoraasuma dhiiraati kan jedhu sun darbee hidhaan qoraatuma gootaati jennee jijjiirra nuti immoo dhiira qofatu qoraafama. Meerra deebii. Dhiira qofa miti kan qoraafamu. Kanaan duras kan ture dubartiinis akkasuma garuu qoraasuma jagnaa yookiin gootaati jechuu dandeenya jechaadha. Kanaaf jendarii kanallee keessa galchaatuma biyya kana dubartiinis dhiirris qixxumatti gaafatamummaa qaba, qixxuma quuqama qaba jechaadha. Carraa kanatti fayyadameeti uummatuma biyya keessa jiruu fi yeloo muuvimentiin yookiin kan keelloo sochiin keelloo kun biyya alaattis babal'ataa jira. Ergaan qabdu walumaa galatti Oromoo biyya keessa biyya alaatiif jira. Yaa Oromoo koo bara baraanii boo'ichaa bara baraan rakkoo ta'e kan keenya kuni tokkoffaa rabbitti ol iyyachuu qabna. Lammaffaa immoo ofii keenyaa tokko ta'uu qabna. Tokko ta'uun immoo waan tokko yaadoo doon taane yaada inni qabu kabajuu, yaada inni qabu kabajnee hundi keenya karaa itti amannu qabsoo Oromoo deeggaruu baay'ee barbaachisaa. Dhaamsi koo lammaffaan isadha. Inni sadaffaan immoo beektaa amma ajandaawwan garuma mootummaa kanaan kennamantu jira nutti fakkaata. Maqaballeessii adda addaatu jira. Sanaaf hin burjaaji'ina. So tooftaa keessaniin karaa keessaniin waan barbaaddan qulqulleeffadha. Kan kanarra hafe wal jabeessaa. Maaliif akkasiin namoota baay'ee caccabsan siigalee akkasitti namoota baay'ee ofirraa fageessanii namootni baay'een abdii kutee garanas qoodan dhabu jedhee wayitti gale. So kana nan gorsa warra biyya keessa jiranis warra biyya alaa jiranis jechaadha. Kan kanarraa hafe qabsoo Oromoo karaa adda addaatiin warri deeggartan galata guddaa qabdu galatoomaa. Hanga dhumaattis waliin dhaabbadhaa. Bakka ejjettanitti achumatti itti fufaa kaayyoo keessan cimsadhaa. Kan koo qofatu sirriidha hin jedhina. Kan sirriidha jedhee itti deemu hundaa deeggara. Yoo dandeessan sanatti makamu yoo dadhabdan immoo karaadhuma keessanii itti fufuu. Kanaaf ebaloo akkasii wal jechuu, wal caccabsuu, wal hamachuu, kiyyatu cala jechuuni Oromoo jaarraa kana guutuu duumatti hambise malee hin moosisne yookiin immoo bakka guddaatiin hin geenye. Bara baraan boo'icha, bara baraan rakkoo kanumatu dhufe dhalootatti darbaa kan dhufe kana keessaa bahuuf immoo wanti nu gochuu qabnu waan ani yaade naa kabaja, waan ati yaadde siin kabaja. Wanta wal nu fakkeessisu baay'ee immoo akka Oromootti waliin haa hirmaannu, hinaaffaa dhiisaa, tokkummaa jabeessaa, ebalurraa isaa jalqabu, eessaa isaa jalqabu waan Oromoo cimsu, waan biyya kana in tarkaanfachiisa. Oromoon biyya kanatti hacuuccamee jira jennee yaadnu hundarratti wal tumsinee rakkoo kana keessaa akka baanuuf dhaamsa kanan dabarsaa. Warreen karaa adda addaatiin hirriba dhabdan baay'eetu gaddee, baay'eetu waa'ee keenyaa cinqamee. Kanaaf warreen karaa adda addaatiin immoo sagalee nu taatan hunda keessan baay'ee isin jaalannaa, isin kabajnaa jechuufi kanaaf haala kanaan akkuman irra deddeebi'ee jedhu kan mo'atus kan mo'atamus hin jiru. Akkasumatti wal nyaachaa baana malee. Karaa tokkotti, karaa nageenyaatti, karaa mariitti, karaa furmaataatti yoo dhufne hunduu kama isaa fudhatee kunis san deeggara,
maaf deeggartee jedhee kun hin kabala, kun hin hidhama, kun hin du'a akkasumatti tufoo malee addaan hin citu. Jiilee kanaaf hin jiru dhaloonni jiilee hafu hin jiru. Hanga mirga isaa argatutti jechaadha. Kanaan jechuu barbaada ulfaadhaa galatooma.